ranu gaafata birriin takka waan afaan nu dubbanneen bakka wayii seennee bakki sun ammoo bakka haqan godhanne taanaan afoo khaliqaati guyyaa qiyaamaa nutti irraa gaafatama warri waa gargaarsisu warri du'aata warri dhimma wayii qabannee deemnu wallaahi billaahi afoo rabbiititti waan kanarraa yoo wanni sun bakka silaa akka rabbi jedhetti hin ta'initti rabbiin irraa nu gaafata kanas akka sirriitti hubannee ilaallee bira dhufu sadaffa nama tokko nyaata tokko osoo hin bilchaanne nyaatan nama tokko osoo hin bilchaatin fuunee sadarkaa ulamaa otarra ol dabarsu akka reefa galatooma irraa haa barannu boruufaa fooyyeffannu afaan kana mee afaan kana gurbaa maalin jaadus hin jaaluti ani guyyaan gaafan viidiyoo kana waraabee dubbadha arraan singen obse murti laki ituma gajabeesseef malee haasoo hin deemu mee wama nasriin jee khala qofa hojiitti hawaan biraati miti ati itti hinaafte ustaazota hinaafte ustaazota ilmaan ragaazatti hinaaftu anaafati hinaaftu us ahmad dubbadhu أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا فيا كيسني. هذا بوليسك يا أصلي غلطومي نسينسيسو كيفي. وانو ما غبابا تكون دبادن ديرسو. بدأ. سبب sekarang dema. ماشي. أني دعندة سقافني سينسلولو أن أتسرينغو نسيني جنة. أكيد سجدني. جلكابا غافتتا توك. Lama tak dapat kesan debat teta jadi si gafat. Itu ansur animo nama wani berat dekat techener kesini. Aci boda gaf. Sagalen kau jera. Sagalen ke saya jurat le powering ke wara debat dah tinggal. Wani kongkolaci sanjera bibi kanafida. Akin jadi. Gafa sana ani sinarrab sini silol leleti. Sebab insa ani wanu magababdun si gafat de. Akin si jedhe gaafa sana an jechuudha gaafa teettaa dhatte la akkasin jenne akin jedhe asli eshi tole akin si jedhe nama itti gammachiisaa jettan yaadadha viidiyoo achirratti ijoolleen diina maal qabdii kiristaanni islaamaaf diinaa miti ammallee addisuun paastariidha malee sheekii miti isiniin achirratti wallol Aye, tole, eshina basiga, nanto mura. Akin jedheni, jalqaba ati dhattee keessaan gaafattetta. Baabaa fattille dhaqee himeera. Ani gaaffiin koo kana waan biraa miti. Inni kan biraan immoo qaama wayitti dhaqattee hin hirkisiini dhimma kana qaamatti hirkatu hin qabu waan kuni jedhe. Achi booda afaan keessa wal baane kana booda baalagee gadi bu'ettee ganna darbattee nan ba'e. Jenne nama sheekatiin baalagee jedhe. Walii galuu hin dandeenye isin jedhe. Tolesh rakkoon qabu. Bakka jaampi goonasa. Jaampi goona viidiyoo waraabamee jira rakkoon qabu. Amma. Yoo akka isin hin jedhe naaf kolchaa dhiifama isin zollome. Wallaahi na jetteetta sagalee jira asli. Afoo inaa lillaa ustaaz afoo inaa lillaa isin zollome. Naa dhiisaa rabbiif jecha. Afutu lilla. Anu si isa. Jihaadarra waan jiru. Rakkoon qabu asli. Waa'ee dhimma kana wallaahi billaahi jechuudha arra. Yoo as jala jiraate namni ni duukaa isaa olee biyyarraati sitti himuu danda'a. Addisuu Raggaasaa yoom kafaraa jedhee nama gaafadhe dawwalee sila. Naman yoo eeyyama isaan ta'u nama sanaa nama sheekaati biyyaatti bilbilee jechuudha. Kanaan wal qabsiisee waa hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti dalagaa ture. Waan Nasriin amma haasa'u kana wallaahi jechuudha. Maqaa namaatuun hin dhahin ani gaafan. Addisuu Raggaasaa yoom kafaraa isin jenna maal isin ijaarre? Waaga yoo abbaan isaa dhufe nan haasaa rakkoon qabu. Sababiin ragaatati amma ette kana ragaatati amma akka ragaatti wanne itti dubbatte sagalee jira jette sana sagalicha dhagayeeran. Sagalicha dhagayee nama duukaa wallolee sagaleen kun eediiti. Dhuguman seedhaan asli amala koo keessaan kijiban beeku barin kijibu. Sagaleen kun eediiti dhannaan akkamitti eediitii ta'e. Ofii keessan akka barbaadanitti wal fudhachiisa ani garuu abadan hin fudhadhu jedheen tokko kana qabxiisa lammataa gaafa namni ji'a jaamoo ji'a torba dura gaafa namni islaama ta'u didi jedhamee duukaa fiiguun sirrii miti sababiin isaa wallaahi kana dura viidiyoo waraabeen jira viidiyoo ji'a torba 8 dura ani yoon si qeequu barbaade
namoota hedduu yoo barbaachise malee suuraa namaatuun fayyadaminiin dubbii dubbadha waan hin dubbachuu barbaadu jechuudha. Sababiin amantaa islaamummaa kana Nabi Muhammadiin Rabbiin itti ol qabe malee isaaniin amantii islaamaa ol qabametu hin taane isaantu amantaa islaamaa kanaan Rabbiin ol qabe. Namoota hedduu amantaa islaamaatiin ol qabe malee Rabbiin namni amantii islaamaa ol qabe nam tokko hin jiru. Sittin hima dhugaa dubbachuufi jechuudha. Hatta wallahi Haydar as keessa jirta maalin si duukaa isaa turan kana dura dhimma kanaa wal qabsiise maalin si jedhaa ture Haydar ati dubbachuu dandeessa waa baay'ee si taasaa ture ana akkaataan adeemsaa kunnaan taane daawaan amma taamu kunnaan taane arfii qajeelfachuu qaba namni faatihaa qajeelfachuu qaba si taasaan ture gadi qabee tolchee si taasaan ture keessaan sidha kan hin bilbila daarektii Membariita mana sheekotaa ta'e Fate binti Islam bakka biraati tu waan qabdu miliyoona kan isaa membarii ta'uu si tulfaate koppiliinki sheer godhu markaza kun kana booda markaza yalla dubbadha. Amma wanti darbeera garuu wanta gara fuulduraaf wanti ta'uu qabu akki ta'uu qabu yaa ummata islaamaa dididiin nun barbaachisu baabaan illee dubbatan obboleessi keenya Nasrii illee dubbate. Waa tokko dididiin nun barbaachisu dididiin wanti nuti didichi nuuf hin jiru islaamummaa Nabi Muhammad irraati ka'ee addunyaa kana guutuu wal ga'e islaamummaan nama hedduu qaba nama sordofu dhugaa dubbachuuf jechuudha abbaan barbaade amanee abbaan barbaade kafaree mataasaaf dhugaa dubbachuuf mataasaaf gabaabumatti mee Dr. Jeelaan fa'aarra viidiyoo tokko waraabeen turaniituma abdii eenyudha maqaan isaa addisuun hin kafariinu viidiyoo wayii waraabeen ture beektu gaaffii 4 kaaseen ture an addisuun abdiif gaaffii 4 kaaseen ture dhaqaati gaaffii 4 sana dhaggeeffadha dhimma haadha manaasatiin wal qabatee gaaffilee 4 kaaseen ture dhimma namni muslimaa mana natti hin kireessu mana kiraayillee mana warra kiristaanaan ta'a jedhee jennaani makiinaa tatti kireeffattee jirtu sana nama muslimaa moo nama kiristaanaa si kireesse maaliif jecha kana jetta jedhee keera poostinsu waliigal wanti isinitti dubbadhu yaa boleewwan islaamaa Nasrii waan baay'ee kaaseera waan baay'ee an darasoonni rakkataa jiran an aali mudduu rakkataa jiran especially bakka amma engadda buqqaane kanaati darasoota 700 qabaadhe eshi mootii ko nan gabaabsaaf shirar muwatteetta bakka kalaas ani guyyaa biraan dubbadharra maasalaam nama biraaf kenni Anakka malee naa ta'u akka malee dhugaa naa ta'u dhala naa ta'u by the way miidiyaa kanatti nama wallolee namni ammoo dadhabeen jiru akka ammaatitti. Amma fuula duratti mootummaa ta'uu yaada qaba. Ijoollee kiyya kana hunda isaanii ijaaree hidhachiisee biyya wayii ilaalee mafaqal mangistii irratti gaggeessuu barbaada jechuun Itoophiyaa miti kan Itoophiyaa bulchaa jiru soddaa kiyya ilaalee Eertiraa illee osoo taate biyya xiqqoo akka Eertiraa Jibuutii kanneen mafaqal mangistii irra garagalchina. Namni naa ta'in eenyuun Ustaaz Arab. الله وبركاته. Ustaaz Arabiin kun kan diyaaspoora tokko sila. Waalaikum salaam. diaspora نمسني كم نجا؟ Nagaa fayyaa. جرة ما شاء الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. Jalqabarratti carraanaa kennuu keessaniif hedduu galatooma. Rabbiin ilma namaa kana hunda akkatti uume qaba. Walqixxeesseen uumne hatta ambiyootuma isaatu ergamtootuma isaatu Rabbiin wal caalchise. Guyyaa guyyarra caalchise, ji'a ji'arra caalchise. Dachiillee Rabbiin dachirra caalchise, uumama isaa kana Rabbiin wal caalchisee uume. Asirratti duuba waan namni marra beekuu qabu Luqmaan al-Hakiim ilma isaa wajjin harree qabatanii deeman. Tokkoffaa irratti wanni bakka tanarraa ka'eefani. Waa'ee ebaluun akkana jedhee ebaluun faan akkana naan jedhanii ebaluun faantileen akkana jedhanii dubbiin takka bakka itti dhaabbattu hin qabdu yeroo baay'ee
asii bakka takkaa yoo deemte bakka takkatti yookaan hiikaa jijjiiratti yookaan ilaalcha jijjiiratti bas yookaan waa hedduu jijjiirataa deemte jechuudha. Wanni jechuu barbaade harree qabatanii osoo deemanii uummata wayiitirra dhufanii jennaan ummanni maal jedhaniin maali ummanni gowwaanii harree qabatanii deemanii fi rabbiin haa fe'ataniif haa yaabbataniif rabbiin uume lamaaniin lafa deemurra isaan keessaa tokko maaliif hin yaabbannee jennaan abbaan mucaa harreerra kaa'ee deemsatti dhufan. Ummata kana bira taranii magaalaa biraa ummata biraa bira yeroo dhufan ammoo ummanni biraallee maal jedhee maali mucaan gowwaan abbaa isaa kan nama guddaa lafa oofee ofii harree yaabbataa jedhaniin. Dubbii tanallee bakka kennanii fi amma duuba lamaanii yaabbatanii jennaan illee ammallee ummata biraatirra dhufanii jennaan maal jedhaniin maali abbaan gowwaanii mucaa xiqqaa lafa oofee ofii harree yaabbataa jennaan eegana ammoo lamaanii yaabbatanii harree makhluuqa kana miidhanii jennaan irraa bu'an waan jedhaniin du'a abbaa waan ilmaa waan jedheen yaa ilma kiyya waan warri duraallee jedhe dhageetti kalammatallee dhageetti kaboodallee dhageetti kanaafuu gaara guddaa kana qottee fixuu gaara guddaa kana buqqiftee bakka takkarraa dhabamsiisuu dandeetta afaan namaa garuu hin dandeettu jedhaniin. Afaan namaa gara kamittuu jala bahuu hin dandeettu jennaanini asirra duuba waa hedduutu jechuun asirratti kaaleef dheengaddas ardhas waa hedduu hubataa jirra alhamdulillah duuba waa'ee shahaadaatiin wal qabatee tokkoffaa irratti waa hedduu waan nu daangessutu jira yeroo baay'ee nama shahaadaa qabatu kamuu shahaadaan qabsiisnaa kana durallee yoo kaayadatan taatan gaafa paastarsiisaa infaallee hojii falmii godhaa turre adeemsa shuruuxa jechuun dur ulaagaa irra deemaa turre fakkeenyaaf dokumentii irraa guurree nama tokko paastara ta'uu isaa mirkaneeffannu malee dur wanni ture falmii akka waliin hin goone warroota ammoo badheerraa shahaadaa qabataman kana guddaallee beekamtii anaga akka dhuunfaa kiyyatti illee akka ustaazota garii wajjinis wannaa kenneef illee hin jiru. Gaafa siisaay shahaadaa qabatu sanii dhugumaan inni falmee gaafa duraa shahaadaa qabate warroota eegasii tumanii caccabsanii eegasii isallee akka dhabamsanillee san hedduun kenna dhugumaan beeyinaa eegasii uggura garaagaraa jalallee gama tiktookiitii fi sooshaal miidiyaatillee ugguranii turanii yoo kaayyaadatu taate sii fi asii nasri aanolitti illee gama keessatti isin dubbisee ture maayyuu falmiidhaaf akka tiktookii keessan nu kennitan hunda isin dubbisee turre yaadu taatis kana waan kana jechuudha. Wanni asirratti maali isinis haga dandeettaniin da'awaa akka gaariitti jirtanii gaafas akka da'awaan godhamuufis nuu kennuu yaaltanii turtanii yaadadhaan. Hayya jettanii turtan garuu uggura dura ture. Asirratti maali diinaaf hin quuqamtan jechuun tasumallee hin danda'amu yoo gama dhugaa deebine jechuudha. Namoota sooshaal miidiyaa irra jiran hedduu kasilaa maqaa ustaazatiin da'awaa godhaniin jedhamee hedduu eeggaman caalaa hagam takka akkasiin gama da'awatti illee yoo silaallee sochii guddaa akkasiin gootanillee argaa jirra. Duuba asirratti maali wanni tokko asirratti hubatamuu qabu. Gaafa tokko rasuulli alayhi salaatu wasalaam sahaabota isaanii erganii jennaan ghazwaa wahii lolli wahii godhamee jennaanini ummata gosa Juhaynaa jedhamutu jira. Gosa kanaan jechuun sahaabonni yeroon waldhabbiin godhamee lolli godhamee isaan keessaa jechuudha. Sahaabaan tokko nama isaan lolu injifatee osoo namni kun shahaadaa qabatu waraanee ajjeese. Dubbiin tun duuba facaatee osoo sahaabonni sila ghazwarraan deebiin dubbiin tun ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam bira geette. Maaliif jennaan wahiitu isaanitti godhama. Rabbitu isaan beeyse jechuudha. Jennaan duuba kanarratti duuba namni kun osoo namni sun ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah jedhu ajjeesee jennaan rasuulli rabbi duuba alayhi salaatu wasalaam sahaabicha gaafii gaafatan. Maal jedhaniin aqataltahu ba'damaa qaala laa ilaaha illallah sila eeguma inni shahaadaa qabate ajjeefte jedhanii gaafatanii jennaaniin sahaabaan rasuulallee jedhanii deebisaniif jedhee deebiseef maaliif jennaan soba seefiitiif shahaadaa qabatee jedhanii asirratti waan namni hubatu qabu maali namni tokko yeroo shahaadaa qabatu nu maallaqa fechuullee beeku onnee isaa keessa beekuu hin dandeenyu sodaafillee keessa beekuu hin dandeenyu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam waan jedheen duuba onnee isaa baqaqsitee agartee jedhanii eenyu taanaan duuba nama hadiisa rasuula alayhi salaatu wasalaam kijibsiisuu danda'u hin jiru jechuudha. Kalimaan laa ilaaha illallah hagam takka guddoo akka taatu eenyumarruu shakkuun hin jiru adeemsa tarkaanfii isaa keessatti akhlaaqa. La ingeeffadhe turfa inshaallah itti dhufa. Amma jalqabarratti nama tokko haaraya jechuun nama haaraya tura keessaa miti amma waan nama haaraya bar amma nama haaraya tokko irratti dhufte jechuudha. Beekuu hin dandeettu jechuudha. Booda keessa ammoo wantoota hedduu waan addaan namaa baasutu jira jechuudha. مالف جنان ربين تكفى رتي ومن الناس من يعبد الله على حرف جد ربين فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين جدو
Rabbiin duuba nama kana eega amane Rabbiin karaa hedduudhaan ilmi namaa kana Rabbiin addaan namaa baasa ilma namaa kanaaf jechuudha. Tokkoffaa irratti maali? Namarraa jedhe duuba Rabbiin warra amanirraa jechuudha. Warra amanurraa ka warra amanirraa nama qaccee irratti Rabbiin gabbaruutu jira. Yoo fitnaan tokko wanni xiqqoon takka isa qabatte amantaarraa garagalaa jira. Okay? Yoo waa argate ammoo bas islaamummaan taate islaamummaan akkan alhamdulillah dheetaa yoo wanni xiqqoon takka ammoo isa mudatte ni'maa Rabbiin tolatti oole neeqa kam dagatee amantaa dhiisee kiraaba keessaa baay'ee. Suni awwalumaayyuu maal jedhu duuba Rabbiin naman amananii khasaaraan hagana geettu hin jirtu duuba Rabbiin. Kuni khasaaraa guddoodha. Sheekh Abee daawwaa xiqqoo amma xiqqoo daawwaa nurraa gabaabsaa waan bira jirra please maaliif jennaani lakki waan dhaammannee deemnu jirra hammeenyaa fi daawwaan ni dheera. Karaa kee eeggatu baay'ee. Akkasi ishee tole ayyee. Dubbadha Absaala. Mana kana baay'inaan durriyyee wal gaata ijoollee raggaasaatti irra jallinna qabdu gabaabsaa dhugaa jedhe. Akkasi duuba wanni amma jechuu barbaadu maali? Rabbiin duuba ilma namaa kanaan qormaata. Maaliif jennaaniin حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جل سورة روم رتل ربي عنكبوت رتل ربي ما جل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سلا من ما كن إنسان إيجا أمن وانسان قرمان نساء جل قرمان وان دفوف ربيني اتعاني آيات بادرتي ربي اتعاني دوبا وان ربي قرماته في دوف نما دغاتي في نما كجبا ربنا الدنباس ربي جنجلشي الدنباس نما دغاف أمن في نما كجبا ربنا الدن ما باس يجو قرمان هادفو بغدو في ربي اللين كن سنة ربي توار ربي دوران كراغو قرمان كوا الدنباس يجو بربادي تسرتي دوبا مالي واني أما يجون فندراف ترتيب ديبوك أو مالي أكو مبلس كينا نصرين دبتي دبي جيسي نما غرس لاوم مالو في جرجراني غرغارس غورنا كتا سومالي وانو كون سوشال ميديا راكرابتو inni lammata ammoo gannama shaadaa qabatu qofa yoo son tahini dhaabbata akkana godhuu barbaanna waan akkana godhuu barbaanna gaafii direct ustaz gaafii sin gaafachuu barbaada gaafii platformii miidiyaa kanarra ummata hunda wajji jiraata sabni akka tabaasitti baay'inaan nama walitti dhiyeennan rakkoo fi gammachuu miidiyaa kanarratti platformii miidiyaa kanatti oromoon walumaan qoodata islaamnis Kiristaanis waaqeffatalleen everything akka sabaatitti yeroo rakkoon itti galtu yeroo gammachuu wayillee walumaan qoodata. Darbee mootu akka Itoophiyaatti illee yeroo tokko tokko darbee mootu gidee karaa deemtu faranjiin arabni waan garagarallee waluma dhiyaata walumaan qoodata. Walumaan qoodata. Garuu Ana maka gaafii natti ta'e gaafii tokko qofa Oromoo keessatti maal argaa yoo ijoolleen Islaamaa asii gara dhaytu shurruguddi jala jechuu jira. Haga kennaa miti garuu isaan haga kennaa miti shurruguddiin jarri simannaan jarri simatan hiriira duraa turan sallabsiisan. Yeroo achi mootuu gara kenna dhufan namni dhufe sun yoo xiqqashoo dhageettii qabaate foloowarii qabaate akkuma nama kilaba wano Ronaldo wayin Messi bitatee tokko falaaj qoraaciin isa gaafii kiyya argitanii namni xiqqasho foloorii 200 ol qabu dhiira haa ta'u dubartii markala imoo keessatti maal jedhanii wani shamarran taatu tokko raha maayini ka maali maqaan sun guyyaa hundaan mujalaa barreessaa qimamii mana madam Amira miskiittiin haadha babbaan isii abba torbatti islaamaa tanarraa mulqametti haadha dhuftituun Amira taati. Ibin aangoma xiqqaa ganda keessattuu jechuudha. Imoo keessattuu falaaj qoraaciin ka dhageeffatu ka qaraasitu ka horofaa qabu isi. Miidiyaa kanarratti namni muslim akkul muslim nuun jedhaa muslimni hunda caalaa ka akka anaa kana fa'aa caalaa kun najjisa ta'ee sitti aanu isaa dhufe san. Birri itti guuruun mana itti bituuf tattaafachuun fooqi itti bituuf tattaafachuun dubartiin kadhachuun waan daa'imni teessirraa hafte waan kana amantiitu eeyyamamoo faashinii zabana kana dhufe. Tokkoffaa irratti namni fakkeenyaaf osoo qabu qabeenya irraan kadhatu innuu suni hiikkaa biraati hukmii biraati garuu warra mu'allafaatii wal qabatee rabbii waan jedhe qaba. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب إلى رب آياتك يستيروا دبتو
والمؤلفة قلوبهم جدي سيغالي ورا قلبي نساني مؤلفة يجو إنم تقرأ من تايرو فلوغا دا ربين غرغارا جدي غرغار سنو كو أكا قباتشو قبابر فكينا فربين كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا رجل وان غاري نيادا وان غاري دلقا يا رجل وان غاري أرقد دتياغا نسي أجيسو نياتشون دن ديتو بر أكم شريعة سلامتو نياتا يهم ناول نياتشون دن ديتو بر وان براتي نياتو من نياتو يهم ناول نياتشون اندن دامو غرغار سلي والقبتي غرغار سلي يرو قدامو ترتيبا قباتشو قبا وان كنا مو nu keessatti hin baratamne ummata keenya biyya keenya keessatti hin baratamne amma biyya faranjii kanatti doone waa nama gargaaruu hin dandeetta beektaa gargaaruu hin dandeetta okay garuu gargaarsa dhufe kana maallaqa miliyoona meeqa osoo seene borsi qaba barri wanjala keessa seenta bar akka biyya keenyaa sam gargaarsa miliyoona osoo bu'e akka barbaadde olii gadi hin buraabdu bar biyya faranjiitti eessaa seenee maaliif seenee bar takka takkaan bar si qoratanii bar sadarkaa faayinaans ministeera poostaan sitti dhufe maallaqa sun nu gurama bar tartiiba hin qabne wanni biyya keenyaa tartiiba hin qabudha wanni tartiiba hin qabne ammoo uummatarra uummanni illee kennee كسلاتي كنا مسؤولين ترتيب الراكب بربادي قد إيه إجانا أمني لين دي بيه ولينا كتازياتي تصدركا قلبي نمتا جبيه واحد دوتاون كن سري ميتي كون ترتيبك باتشو قبا غرغارسي كمو يجودا غرغارسي كمو ترتيبك باتشو قبا أما فكينا نم تقو أستاذة تقوانا كنا قولوا بربادا الله أكبر جناني نمني ملينا تقول برغرام الله كان بكري الله أكبر انتو ما وجهت في الدني إيه بربيك كلمة شاجر الله أكبر كما تفي الله أكبر كما قراني تقوم بدم تكما قراشاني تكما ديدما دبا تقوم ما وجهت أمانتي وجهتي سايرا no amma fatwa gaafadhuan asli suutuma bareechee gaafadhu bakka tanaan suutuma gaafadhu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sheeka ani fatwa alaykum no fi miti beekumsa ilmi guddoo akkasilleen qabu laa beekumsa jenneeti walumaa galatti akkuma gaafitti gaafanne jenneeti inshallah warreen kun amma laal yeroo baay'ee yeroo gargaarsa jedhanii dhugaa gargaarsa gargaarulleen homaan qabu gargaarsi kun walii akka jechuun gargaarsa akkamii masgiida jaaraa jechuu jira ammallee warra amma amantii jijjiirratee dhufee muslima tahee gaariidha muslima tahulleen garuu yeroo muslima tahan kanatti amantii kiristaanaa san arrabsuu dhabuudhaan kanattiin amana eega takka keessaa baate amantii keessaa baate kana dhufte gara muslimaa eega gara muslimaa dhufteetiin hin jette amantiin sun bara akkana meet him so suni na biratti akkasitti yaada akkanaan itti yaadu amma gaafa gargaarsa gaafatan kana amma osoon an naziir doolaara 10 kenne takkaan immoo hin beeku qarshii Itoophiyaatti haga ta'u somehow kenne yoo je'an Allahu Akbar illee jedhanii yeroo garii arfaadhaan bira kutan. You know what I'm talking about? Garuu ebalu kuma soddom kum shantama kenne maayikii hunda walirraa fuudhanii Allahu Akbar Allah de iidatu gahe hin jedhan Allahu soomana moo iidaa gahe jarana jalaa fuudhee akkanatti maayikii walitti dabarsa Allahu Akbar Allahu Akbar naaf hin galle takkittuma tana naa hima dhiifama ani amantiidhaan walitti bu'uun barbaadu bakka tana gaafatamaan gaafatarraan beeku sihiila gaafateerraan hin beeku bakka tana yoo deebisullee dandeenya ofirraa dhiisuu dandeessa waan nama mara keessa jiru kuni amma masgiida gaafa tokko nin dhaqee adaamatti ramadaana wallahi al'aziim galgala tarhaawii dura jechaani odoo namni furreet seennee har'aan tana taajjuta salaatuu qabna jenne you know ni deemnee amma namni hifate wanni maguuran kanaan birrii guuraa jedhan kanaan hifanne achi taa'uu jechuudha masgiida Allahu Akbar wal jala jan yoo namni tokko 500 kenne jaani hin jaani Allahu Akbar qarshii 500 takka kuma tokko kenne jedhan Allahu Akbar kuma kudhan yoo xiqqoo itti wayyeessanii Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma diidama yoo ta'e itti wayyeessanii namichi fixataa jiru ga doktor hin deebina afixatu takka bas gida dhaqeen beeku takka birrii tokko kenneen beeku Naziir rabbii yala buuse dubbat qilaata rabbii qabriiti kana doktor mazmurii Cidu gate namichi video ini kayak seperti mana tuh ini mah? Karena dia mah jadi apa? Video ini kayak gitu mah?
guyyaarraa sa'aatii amma kaasee Kiristaan muka buuse Yesuus Kiristoos. Dursidee barreera jechuudha doktorichi dursee bareera. Ante namichi kii mazmuun dhageessatti miti garuu. Ani hin dhageenye anumaa asitti geemii taphatu seenee hidhamee ta'aa jiru. Bada hinaaftu kun itti hinaaftee gooticha kenna ooftee amantii keessaa baaftee jettee baay'ee jala kana onna arrabsee galtee eenyu deeme ustaad Addisuu deeme eenaan jedha. Sallume Addisuu dubbaako silaa jettee taati viidiyoo. Ustaad Addisuu hin deeme jennaan lakki aboo ustaad Addisuun duraanuyyuu paastariidha. Achittuu aangoo paastarummaan qabu jedha waan ta'e jedhu hin dhufne iyyuu kalellee dhufne siriin jedhee durumaayyuu hin dhufne. Ijoollee keenya jalatti waan maleessa dhaabadha. Nutti mati ishee. Kunoo saree jedhaa jira nammallee. Wajji deemaa kaana maal goota hin arrasitan. Haasaan kee dheengaddaa ilaa Addisuun kun siluma kan nalliqinfamne dhiifama naa godhaati. Akkaataa dhumsaa jira miti bakka. Saaksaan naaman. Raamaan karaan ka dubartiiti takkitti taana halkeessa dubbadhu bee faatee binti sila. Inshallah an ba'uuf deema. Carraan keessan gabaabsaa kaa ishee nama baay'ee gabaabsee jira gabaabumatti inshallah waa'ee gargaarsaatii wal qabatee wanni kamuu tartiiba haa qabatu waa'ee ammoo namoota gara islaamummaa dhufan yeroo gara islaamummaa amma waa'ee namni maa gargaaraminiiti miti waan irraa dubbattan tartiiba taatee namni maaliif mallaqaan bitamee amana maaliif mallaqaan kafara asirratti yaada uummataa kenna deema. Onnee isaa beekuu hin dandeenyu jedhee bara san dubbii dubbadhee jira baran onnee isaa yeroo dhufa nama tokko beekuu hin dandeenyu booda keessa garuu rabbiin nama addaan baasaa jedhee jira bara san deebisee jira. Amma boru yoo paastar galataan dhufellee nuti miliyoona 16 gura jechuudha. An kennaa hin jenne tasumallee hin kennina maaliif jennaan rabbiin gaafa ergamaa rabbi alayhi salaatu salaam. Tolaamu obboleessa kiyya kiristaanati yoo jarree dhufa miliyoona 16 qopheessuu qabni reefaa ta'e mintisra. Laa tasumallee kun ta'uu hin qabu fuulduraaf baratamuu qaba. شرطين قدامك بترتيب الديدو كبا ربي قاف إرجما سائر قبر عليه الصلاة والسلام اقرأ جديني بر إرجما ربي الرجال أشرف الخلق إنه بر ربي قرأ جدين مالي بر أكنا قولي غرغار سب أكنا قولي مالي أكنا تين جنيني بر حتى عبادهم تجرو بر قرأ جديني بر قرأ سامي ري أنا ما أنت نمني حكمو قرأ سلام ما حكمو قرأ مجلسا قرأ قرأتي ديمو كبا كان ما شاء الله بارك الله فيكم أسيت سير رادابا جزاكم الله خيرا والفادا ان شاء الله نما وان دبتل وان دلقول لي ربي فيش دلقوا ربنا واقولوا وان دلقول لي فول ربي بربادا نما دلقوا ربنا واقولوا اساس الرابع ان شاء الله استاذ الشيخ ادم سكيس جراني بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ادراها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام قبا سينما باي غزار ركون قبا أصلي حديثة هدوك قرأتي جرتا قروا حديثة دورتي كبجا كان جدا نرجم ربين قراني 4 وثلث قرأ يعني يو ديم تونس ندبرت قراتي فورا قرات ندبرت أدي فورا طيب ارجع كست إيش هذا كذا هودا إيش سبار جمّا كيسان دبلت بجتين نسيريفني ونين نجت شو جد galatooma hundi keessanuu adraa wanneen jechuu barbaadu asli erga guyyaati zuurii asirra seenee taraa naa kennuu diddanii nagisee 100 ol bahee gadi bu'aa jira argaa jirta amma iyyuu keessan naa barreessanii warra itti biratti amiiraatti galche wallahi amiiratiyyaa markaza keetiin ustaad nuyi keessan naa barreessee galche galatooma yennetu galatooma yaa rabbi ala takkane jettu manni kun ajandaa nama godhata asli maan hin qabne tokko narra hin kaayin والله كذا نيجي تقولش أميرة مركز كياتي قال شينا نيجي تقولش مال قاطبة فلان أجندة تقول ده فلان إذا قالتهم أجرين نما شيكتي قالتهم متى أكون رجرتين إن بيكانو ألفني ونين جتشو بربادو إلا أبليوانكو أنا سليد أن يادبها دونتان شمرن أسجل جرتن هندي كيسنو أسلين takka miidiyaa irra seenee laayivii seeneenna hanga isin sumee firii sumeeyyaa too jettanuu barreeffama tokkoon barreessina tokko lammaffaan sheeknii kamuu miidiyaa irra seentanii namni kamuu ulamaan kamuu mucaan kun hanga isii mana hidhaati baateennaan mirgi keenya dubartiin zayitiidhaan dhiira gubaatti jedhamu sun maqaan keenya sun nurraa jijjiiramutti rabbiin sodaadha mucaan kun mana hidhaa keessatti maallaqaan geessanii affananii yoo ajjeeffamte irraa nu gaafatamtu hundi keessanuu
Dirqama mucaan kun wanni isiin akkamitti akka taate otoo isiin mana hidhaa sana keessatti ukkaamamtee toon ajjeefamin akka isiin to'annaa jala oolchitanii kaatanii mucaan kun akka nuu baatu takka. Lammaffaan shamarran gizeen isiin nam tokko shahadaa qabatee naan ustaazonni asirratti ol baasanii maaloo dhiiraaf dhufte maaloo jettanii naan jala deemnee kaanee maallaqa kennu sun nu ustaazodumatu isinii karaa nuu baase nama biraa mitan haqanaasaa hin sobu. Isinumatu ol kaasee nama sana nuuf ammasiisee numatu jala deemee ka'e waan sana godhaa ture. Garuu alhamdulillah irraa baranne an akka kiyyaatti asli isin sobu. Ijoolleen shamarran karaa islaamummaa dhufte isin amma dhiiraaf akkana ajandaa haasa'aa jirtan miti. Wallaahi hedduu geessee barsiisee shuruuxarraa faatiyaarraa waan meeqa barsiisee jennaan gaafa isiin juuza takka barattee kaatee huruufa fixattee kaatee maallaqa isiitiif jecha biyya galtee maatii isiitiif jecha bolook nagootee waan miseenjara kiyya yookiin imoo kiyya bolook nagootee kaatee isaan rakkadhee waan meeqa barsiisee jedhe bolook nagootee dhattee biyyatti kafartee kaatee gaafa torbee tokko dhuftee miidiyaa irratti isiidhaa mataa qullaa rifeensa qullaa isiidhaa sirbituun arga. Waan godhu dhabee Useen dhiisa. Ijoollee hedduu dhiira qofa otoo hin taane shamarran muudii kana fayyadamantu hedduu jiran. Hedduu ammataa kiyya maallaqa kiyyaan yeroo kiyyaan kan ittiin miidhame hedduutu jiran. Yeroo jarrii achi as dhufanii fuutanii samiirra keessanii maallaqa keessanii. Ati obboleessa keetti miti dirqama ati namni ati qaraasiftu dhawuma amantii haarawaa amantitti dhufe ta'uu qaba. Kan kanaa kana maan qaraasiftee qajeelfanne obboleessa kee. Okay. Hayyee. Ati alhamdulillahi rabbil alamin hin beektasi kunoo ulamaa'ii keessa cuu'amtee keessa jirtu. Barachuudhaaf barbaadde yeroos qabdaa beekaadhas beekaa irra ofirra ciise tokko hin barsiisan. Nama fakkeenyaaf reef itti seenaanu tokko qabdee kaatee hanga dandeessuun yoo faatiyaa tokko sirreessee fi yookiin salaata qilbaan akkaataa ittiin salaatamuufi akka isiin waan biraa dhiisiiti xaharfannaa dubartiin wannoota nuyi xaarfannu jira xahararraa eeggan yoo kana akkaataa isiin xaarfattuu fi hayidiisii fi janaabaa akkasiin ittiin jiraattu yoon barsiise anaaf ajirii kiyya jedhee kee faana laffa'uutti ture. Sigalee inni islaamummaa irratti guddatee fi inni reef islaamummaa irratti dhufe tokkoo miti. Islaamummaaf dhufe tokkoo miti. Kanaafuu itti rakkataa ture. Garuu ijoolleen shamarran hedduun kan akkas gootanutti hedduu jiran ijoollee islaamummaatti dhuftan isin beeka. Asirra baatanii kan sirbi jirtan. Dhufteetii shamarran imoo keessatti markaza keessatti yoo akka carraa diyaasbooraan sun jaartii qabaatuu dhageettee yookiin walolanii inni biloo godhe gara bakka dhufteetti deebitii gara odeeffannoo qabda. Ila yoo sobde ragaasitti fidan as jala jiranii hundi isaanii. Yoo maal ta'anii meemee irra deebi. Shamarran baay'een Ameerikaa deemuuf, Kanaadaa, Awustiraaliyaa deemuuf islaama taate ergasii jaartii qabaachuu diyaasbooraan isiin abdatte sun jaartii qabaachuu ilmaan qabaachuu gaafa dhageette xiqqoo wallolanii gara amantii dhufteetti deebiti. Karaa amantiitti deebiti. Kun dhibbatti jira. Wallaahi kan qaamaan ishee beeku jirti. Kumaatama jirti. Dhuftee kaatee ala islaamummaa qabattee kaatee takka ilaaltee ta'uu fi isiidhaa didu maatiin kiyya maallaqa na dhowwitanii maatiin kiyya ofitti na dhiyeessuu didanii maatiin kiyya akkasuma gaafa islaamummaatti dhuftu maatii siifti jechee miti. Haadha si abbaa si jettee miti. Kan ijoollee islaamummaa irratti dhuftee kaatee hedduutu arguutti jira. Garuu jaarsaaf jette dhuftee kaatee gurbaa takka jaallattee kaatee jaarsi sun irraa jallatee yookiin irraa dhaabbatee naan jaarsa qabaachuu ilmoo qabaachuu isaa gaafa isiin argitu biraa kutti. Wallahi mataa qullaa ol baatee asirratti ol baatee kaatee hurgufamti. Arguutti jira. Garuu ijoolleen shamarran islaamummaa irra jirtan kun maallaqa isin bakka hin taanetti gurbaan tokko dhufee ka'ee islaamummaa qabatee ol darbitanii kaatanii hamma akkana gootanu kan ulamaa'ii keenya meeqatu ganda keessa deemee safara keessa deemee makiinaa yaabbatanii ka'anii ummata keenya jaahilummaa keessa jiran daawaa itti gochuudhaaf rakkataa jiran jiraan makiinaa bitaa. Hayyee makiinaa bitaa. Naafichi siisi hamma erga zuurii teessin jira bar. Tokkittii kiyya isumaan wanni nan godhi. Imoo miti nama baay'ee yaada kanatu taa'ara. Yalla. Imoo ta'e maal biraa ta'e manni mana keenya nuti hin taphatin asli deemi maalatu nu. Manni mana Oromoo hundatti. Hayyee. Kanaafuu wanni an siin jechuu barbaadu yoo jiraate amaanaa Sumayyaa ijoolleen asirra jirtanu shamarran hundi keessanuu waa'ee shamarran kun awwaalamee maqaa kana
dubartiin zayitii dhiirarra natti jettanii nurra kaa'ame kan dirqama nurraa bu'u qaba. Mucaan kun intarviira nu dhiyaattee kaate maaliif akka itti naxxee yaada kan akka itti naxxee nurra fudhatamuu qaba. Keessattuu immoo quraana atamma jette masna wasulaasa waruba'aa jette sana shamarran yoo dhiiru tokko narratti fuudhee akkanatti naqa jettee quraana rabbii faallessuuf deemaattutu shamarra kumaatamatu jirti. Ganaa dhiisiti ilmaan siichi teessuu fi viidiyoo waraabbee bor ilmoon korree irraa baratti hin jettu. An zayitiin naqa yoon akkana godhe zayitiin itti naqa jettee kaatee miidiyaa kan irratti waraabaattu jirtu. Ati abbaan manaa kee osirratti dubbattu? Eenyu? Ati. Ana Aishaa moo Khadiijaa oli? Jechuun abbaan manaa kee asirratti jaartii lammataa hin eeyyamtaa? Tayyib ana dubartii ergamaa rabbii oli? Isi jaraa gadi. Garuu hin eeyyamtaadha amma. Sii deebi'ee bar an jaraa oli. Eeyyamtaa? Masaanuu? Rakkoo takka hin qabu. Kalaaf dheeru migaa. Mi'a tumti fuudha hamma lasaa ammaa ergi. Yoo dhuma yaa. Allah tana follow godhadha. Follow godhadha namni jaartii lammataa barbaada. Masha Allah tabarakallah mudii qabatte. Asli isa dhiisiti. Galataa jaa. Isa dhiisiti adiraa. Nagiyaa. Doktor jirta akkam? Fayyaa fayyaa. Jira baga jiraatanii hundumti keessanuu nama 11 jira. Gadi beellamatu jira. Yaada qabdaa? Ay yaadan qabu already yaada baay'ee qabnu amma skriptiin isaa barraa ture diraamaatikiin isaa hojjetameera. Jeneraali wanta nama barbaadu ani ilma Oromooti parsanaalii dhuunfaa kottee amantaan hordofu qaba. Garuu keessumaa dhimma ijoollee kana obboleewwanii maqaa isaanii wanti kun barbaanneef tarii sababa isaanii amma yoo hin beekta doktarri namni baay'ee wal dhabaa ture baay'ee peejii feesbuukii koo irratti baay'een barreessaa ture duraan gaafa isaanii arrabsoo garaagaraa barreessanii gamanaas gamasiis obboleessa mubbee kana wajji wal qabsiisee illee baay'een barreessaa ture feesbuukiin koo si dhufa fakkaata doktarii fireendiidha nuti. Amma garuu gaafeeti gaafachattu tokko keessaa namni gaafa shaada qabatu maaliif maallaqaan duuka buutu kan jedhu tokko gaafii koo illee ture anaaf illee gaafii koo ture wanti suni. Ati amma miliyoona tokko qabdaan dhufu birrii si guura. Birriin kan fayyadu lubbuu koo miti bar foon kooti malee. Ashii dubbadhu yaada kee ta'uu fayyada. Kanaafuu kanan jechuu barbaade namni fakkeenyaaf gara quraana hordofutti akkasumas shaada qabate gaafa dhufu kan inni gochuu qabu akka yaada kootti quraana sana lallabuu qaba. Ortodoksii keessaa waan dhufeef quraana qabate ortodoksii arrabsuun sirrii miti anaaf. Yookaas immoo musliima keessaa pirootestaantiitti dhufee quraana sana arrabsaa wangeela baa ta'u ta'ee namichi sun anaaf feekiidha jechuudha namichichi. Maaliif amma ijoolleen kun yoo xiqqaate namni 100 pirootestaantii musliima keessaa wal dhabeera saba nama tokko isaan garuu bakka sanatti deebi'aa jiru tokkummaan namoota qaleessa wajjin dhugani ana eessuma musliima qabaan adaadaa musliima qabaan hangaruu kan biraan hordofa. So jaalala nama gidduu jiru sana booressanii yookaas immoo wal dhabdee akkasii hundee isaa gaffageessanii ka'anii wanti kun uumamuun sana oolu. Inni kun amma darbeera waan paasteensiidha. Garuu kan borii irratti nuti kan hubachuu qabnu bolonni koo musliimaas pirootestaantiis namoonni haaraa ta'anii dhufan pirootestaantiitti gaafa dhufu musliima irraa gattaa'ee wangeela baratu. Ingalee footee wangeela lallabu. Waa'een quraana san lallatu. Wangeela dhiisee quraana bira dhaqee yoo ta'e quraana haa baratu. Gaafa galeef immoo quraana haa lallabu. Sun ammatu ta'ee kaleessa qabaatoo shineerra yoo ta'e. Kun rakkinni kun pirootestaantii bira jira. Obboloota keenya musliima biras jira. Kana gaafan jedhu namni tokko musliima irraa ka'ee gaafa pirootestaantii dhufu gaafa inni musliima arrabsu laayik goonaa koomenti goonaa hin beektan nuti immoo viidiyoo tokko jennee gaafa vaayiraali bahu waanuma addunyaa irraa qilleensa rool kaane bararaa tokko nutti fakkaata. Akkasuma musliima keessaa dhufee gaafa pirootestaantii bira taa'ee musliima waan ta'e tokko inni pirootestaantii laayik godha. Sun sappoortii gochuun tokkoffaa jaalala namaa balleessaa deema. Dhumarra hanga sadarkaa kun amma waan salphaadha xiqqoo mul'ate. Boru kana caalatti tokkummaa keenya diigaa dhimma amantaa mun beektu baay'een keessan jechuudha. Lola lammummaaf lammummaa gidduu jiru, lola paartiif paartii gidduu jiru karaa salphaatiin tasgabbeessuun hin danda'amu. Lola karaa amantaatiin ka'e garuu eenyu tasgabbeessuu hin danda'u. Maaliif namni paartii tokko deeggaraa amantaan isaa gargarii jira. Namni paartii lamas deeggaraa akkasuma immoo amantaan isaa gargarii jira. Namoonni kun gaafa wal dhaban baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf
Ammuma illee dhageessi riikardiin ijoollee kanaa kan jiru baay'een isaanii wantoota sheemisii qabsiisan baay'ee isaanii jira jechuudha. Qoosa hamaa ture wantoota hin taane ta'aa ture. Uummanni garraamummaa isaa galataa sappoortii gochuu danda'a. Uummanni garraamummaa isaa dooktirasii sappoortii gochuu danda'a. Uummanni baay'ee waan asirraa hordoftoota ta'e qabnuuf uummanni kun baay'ee nama rispeekti nu godha jechuudha. Kanaaf gajja guddaa kana bakka guddaa siif laata namni. Asliin gabbee galataan nama miti yoo jedhe amma uummanni kun eeshii jechuu danda'a. Maaliif asliin dhageettii qaba dooktirasii waan ta'eef sirrii jedha dooktarrii jedha. Kanaaf namoonni asirra jiru amantaa gara lammaniin iyyuu jiru. Namoonni haaraan gara kanatti gaafa dhufan gaafa isaan daangaa darban ta'anii ilaaluun aarsaa hamanuu kaffalchiisa kana. Kun noormaaliidha waan ta'eef. Kanaaf asiis gaafa achi deeman achis gaafa dhufanu namoonni bakka bu'iinsa fudhatanii namoota kana konfermi gootan gara keessanitti dura teessisaa divaayis godhaa gorsa laadhaafi kun sirrii miti. Musliimaan kun haraama amantaa namaa tuquun haraama. Inni protestaantii amantaa namaa tuquun cubbuudha jedhee yoo namoota kana hin gorsin yookaas immoo hin rifachiisin wantoonni hamoon uumamaa deemu jechuudha. Wantoonni rakkisaan dhugaa dubbachuuf mucaa kana bilbilaaf hin tureni obboleessaaf illee bilbilaaf hin ture dura maaliif yeroo baay'ee ol baay'ee hunda isaan dubbadhu ol baay'ee hunda isaan barreessu maaliif parsanaalii nama sana dubbisuun hin danda'a taanaan odeensii nama 5,000 nama gajaa dirqama waan sana kakaasuuf gaarii waan hin taaneef maa jechuun barbaada nama kottuu deebi'ee bilbiluuf maaliif dhatte dheesiin bilbiluuf garuu waan naqxee sana adda baafadhu ati waraana Matin eewun addisu maal hin beekne ammas biraankii ta'isa waan beeknu hin qabnu. hin amanne amma akka hordofaa amantii saniititti akka dhufaa jiru hin amanne. Indee namni koo biyya Arabaa deemee harka qullaa deemee shaanxaa baatee gara amma mucaan kun harka duwwaa dhufee miliyoona 8 obboleessa jalaa fudhatee dhufaara makiinaa wajjin maaliif lamdoo aqabaabaliin gootufi. Aqabaabalee baay'ee waan nurraas barbaadu dhiisuu danda'a maaf sadarkaan qaleessatti hin deemee sadarkaan namatti hin deebi'e tokko miti bar nu bira darbeera bari ikoonomiidhaanis isa dhiisi. Garuu kana gaafa amma garuu barumsa haa ta'u baay'ee barumsa haa ta'u ani koo bari hordoftoota amantaa musliimaa baay'ee isaanii hiriyyaan qaban beektu hordoftoonni koo fooloowersiin tiiktookii kootii kun